mootummaan Awustiraaliyaa iyyuu dhufu achi gora. Mootummoonni dhuftu achi gorti. Ijoollee ammatama feemasii jettuun kana dhiisii mootummoonni Awustiraaliyaa iyyuu achi gorti. Jarri birrii qabattee haa dhuftu birrii san haga isii hagana haa beeksiftu lafa investimentii anatu irraa fuudhaafi. Hagana. Amma dhoofisaan dagatame gara abbaa qabeenyaatti akka abbaa qabeenyaatti ilaalaa jirtanii jechuusin. Meeti ka ilmoomaa jennee bara. Maaliree maal mangistii jennaarree maaliree mangistummaarree maaliree mangistummaa kaati jettuurree ijoollee mangistiidha. Ijoollee mangistii kateettuu mangistii. Bakka san bari akka ijoolleen dandeettee hin jiraanne bari isintu nuti arsiif baale takka maa eebsishaan kennaa galuu qabaa mucattii galchuu qabaa jennaani hayyee mee maal qopheessitanii fi dubbiin jedhu rakkaate bara. Afaan qofaan kennan faayidaan qabu waan jedhu rakkaate. Afaan qofaan kennan faayidaan qabu dhugaadha. Ijoolleen ammoo galtee lafa haa qabattu warraan wal haa beeytu siin jedhe gaafa warraan wal beeyte achirraa ammoo niyyoo nuti waan godhiniif maaliif akka waan godhiniif jettee nu gaafachuun sirna. Si galee amma dubbii si galtee. Maakii taatu ana guddise jette bira guddatte. Maakii shubbutii Oromoo jedhanii asii leenca kinoo hafaf godhaa jiranii waan ammoo sheekatti hin kennine kinoo ammoo bakka maaliin kennaa jiranii rabbiin ammalleetiin haa dabaluu fi Oromoon teenna arjaadha. Duniyaa walii qabamte duniyaa tan ammoo tiniin hagalleesitu beeka. Maatiyya jedhaa jirta hagalleesi. Yaa jaraa haga beekee ammoo lafa investimentii ana gaafataa fi hagana siin jedhe. Itti mee deebii jaraa laalee isinit deebi amaarre galatooma. Kun sirna kinoo akkanaa bartuun sirna kinoo walii galla kinoo akkanatti. Walii galle. Akira walumaa galla amaa bar lolli akira Abiyyiif Geetaachoo Raddaatu araaramtee gorsaa wal godhatte. Kami Abdii Geetaachoo kan maalii raddaa kati jettu kami amma maal siyaasaa nu seesi tammaa maal goona kanarraan. Achi tambata yara namni amma takkitti amma eessa dheeyite maalii raddaa maal beekan? Maal goona nu yaa kennaa finne ka maalii raddaatti tarraanu Geetaachoo Raddaa maal jedhee? Maal goona? Kennaan finne. Akkasanii nutu ammoo tiniin walumaa galu anaafsi walii gallaa rakkoon qabu walii gallee miyam? Walii galle sheekaa kiyya walii galle. Dubbii walii qadaadamte? Qaaxxita. Harruuteetti walii qadaadamuu dide malee dubbii walii qadaadamte. Kunte illee barata maashaallah. Maashaallah ammoo kaarruun qaalicha kana. Laa ilaaha illallah. Reeda. Waa'ee aslii akkasii Mubaarak Musammaa oduu quba qabdaa sil? Biyya jira. Qaalicha asitti ammoo tiniin walillee silkiillee nu wanni hin jedhu akka duraan biyya alaa jiru kanatti. Biyya alaa jiru sanuu wayyaa wayita biyya galee mucaan ammoo tiniin wanni Itoophiyaatu tuqena fakkaate jiruun Itoophiyaatu addis yaara waan bara wayita biyya dhuftu aslii kiyya waan biyyi itti jirtu warruma biyyaatu quba qaba. Galee inni akkuma galeen Finfinneen bareedde jennaan Finfinneen teenna jedhee itti uf darbe dhiifne nuun dawwallee maal hin jenne achi keessa kaallaa. Mangistu Itoophiyaati. Kana beektaa mangistu waraabni jaalli seetaa. Maalidha?